duula na filadhaa paartiin badhaadhinaa damee aanaa gadaba hasaasaa kallattiidhaan gaggeessaa jiru irratti kanneen argamtan suuraanis dirooniidhaan fudhatamaa jira waan ta'eef amma danda'ameen waraabbiin kun akka milkaa'u qe'een tun qe'ee ulfinnaa taatee addunyaa gubbaatti akka mul'attu qooda keessan kan baatani warri gadaba hasaasaa warri hayyootaa qe'een aalimmanii olomaa'ota gugurdaa gadab hasaasaa baga gammaddani gadab hasaasaatti argamuudhaan qe'ee ulfinnaa qe'ee kabajaa fi guddinaa dirree oomisha qamadii fi garbuu horsiisa looniitiin beekamtu qe'ee aannaniif dhadhaa kanneen hunda keessatti argamnee jirra. gadaba hasaasaa waa hundaanuu beekamti hayyoota guguddoo aalimmani olomaa'onni gugurdoon ka keessaa burqani aanaa gadaba hasaasaatti argamna. aanaan gadaba hasaasaa guyyaa gaafa qabsoo hidhannoos ittiin beekamti guyyaa gaafa tolaa guyyaa gaafa lolaas aanaan gadaba hasaasaa jijjiirama kana fiduu keessatti qooda olaanaa warra taphatani waan ofii fidatan warra tikfatani aanaa gadaba hasaasaati. kanaaf jijjiirama paartii dhaloota haarawaatiin paartii badhaadhinaatiin dhufe yeroo kamiyyuu akkamitti akka eeggataniif waan hir'ate ammoo akkamitti akka gaafatani aanaa kanarraa barachuun ni danda'ama. kanaaf aanaan gadaba hasaasaa aanaa wareegama guddaa kaffaluudhaan jijjiirama kana fide keessaa isii takka jennee lallabna. gadaba hasaasaa baga gammaddani. warra namuusaan guutame warra jaalalaa fi kabajaa qe'ee ulfinnaa fi ulfooti. kanaaf gadaba hasaasaa filatanii hundinuu gara gadaba hasaasaa imaluufi hedduu galatoomaa warri dursitanii bakki kun badhachuu qaba bobatti siiquu qabna warri jettan ulfinna guddaa qabdus galatoomaa gara duubaatti al tokko nu siiqaa. suuraanis dirooniidhaan fudhatamaa jira waan ta'eef amma danda'ameen waraabbiin kun akka milkaa'u qe'een tun qe'ee ulfinnaa taatee addunyaa gubbaatti akka mul'attu qooda keessan kan baatani warri gadaba hasaasaa warri hayyootaa qe'een aalimmanii olomaa'ota gugurdaa gadab hasaasaa baga gammaddani. kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dodolaa kabajamoo obbo Galatoo Tukee itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa kabajamoo obbo Kaasahuun Xilahuun itti gaafatamaa jira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Dodolaa kabajamoo obbo Waliyyii Nabii bulchaa bulchiinsa aanaa Dodolaa kabajamtoota hoggansa naannoo kabajamtoota hoggansa godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaa aanaa Dodolaa kabajamtoota abbootii gadaa haawwan siinqee fi qooda fudhattoota sagantaa kanaa hundi keessan baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jenna. akki itti ililfattan hedduu namatti tola meerra deebi'aatiin ililfadhaa. kanaaf sagantaa addaati qe'ee warra jabaati qe'ee nama guddaa qe'ee nama hundaa magaalaa Dodolaatti argamna aanaa Dodolaatti argamna. warri duula na filadhaa gaggeessaa jiru warra federaalizimii dhugaa lafa qabsiisaa warra bisooma dhugaa isa amansiisaa ta'e fidaaru warra nageenya waareessaaru innis immoo paartii badhaadhinaati. hamileen hin jiru mee hamilee kennaafi. kanattaan suudhaan garuma sagantaa taanutti dabarra. egaa haaluma sagantaa keenyaatiin sagantaan keenya kan milkaa'e akka nuuf ta'u abbootiin gadaa keenya garana ba'uudhaan sagantaa keenya eebbaan kan nuuf saaqan ta'a. abbaa gadaa badhaadhinaa kallattiidhaan gaggeessaa jirra. warri Dodolaa qe'een ulfinnaa qe'een gabbinnaa qe'een guddinnaa yeroo hundaayyuu waan ofii tolchee beeka. kanaaf qixa sirriitiin ba'ee qophaa'ummaa qabu agarsiisaa jira. Dodola baga gammaddani. baga gammaddan baga guyyaa kabajamaa kanaan nagaan isin ga'e anaa dhufu isiniin jenna. keessummoonni keenya kallattiidhaan imalanii wirtuu nama guddaa kan taate magaalaa Dodolaatti argamanii jiru. kanaaf kallattiidhaan gara sagantaa keenyaatti dabarra isinis bakka keessan nu qabattanii
gara sagantaa keenyaatti akka dabarru nu gargaara. Eeyyene paartii badhaadhinaa filachuun nageenya filachuudha. Nadoo filachuun misooma filachuudha. Kabajamoo Obbo Ahmed Hajji bulchiinsa godina Arsii Lixaa. Kabajamoo Obbo Wandimmoo Roobee itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Arsii Lixaa. Kabajamoo Obbo Girma Yaazaw itti gaafatamaa ijaarsa paartii badhaadhinaa damee godina Arsii Lixaa. Kabajamoo Komishinar Kaasee Nagaash ajajaa qajeelchaa poolisii godina Arsii Lixaa. Kabajamoo Kumaandar Tolosaa Malkaa ajajaa qajeelcha poolisii Kibba Lixa Shawaa. Kabajamoo Kumaandar Tasfaayee Daanaa ajajaa poolisii qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Bahaa. Kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota haawwan siinqee, kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii wareegamtoota akkasuma kabajamtoota hirmaattoota qooda fudhattoota sagantaa kanaa hundi keessan anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Kanattaan Sudaan akkuma toora sagantaa keenyaatti kallattiidhaan kan dabarru gara faaruu saniin dura garuu warra ifa kana akka arginuuf har'a hundi keenyaayyuu bakka tokko teennee yookiin dhaabbannee waan gochuu qabnuuf waan jechuu qabnu milkeessinee akka hojjennuuf nu laddaa kufaniif bakka jirrurraa ol kaanee yaadannoo sammuu daqiiqaa tokko kan taasifnu ta'a. Hundi keenya iddoo jirrutti ol kaanee itti dhumneeti malee itti dhufneen arganne paartii badhaadhinaa jedhani bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti sosochiin duulaan na filadhaa gurmuu dargaggootaa paartii badhaadhinaa magaalaa Shaashamannee dhaadannoo paartii badhaadhinaa filachuun biyya ceesisuudha jedhuun gaggeeffamaa ooleera. Sagantaa duulaan na filadhaa kanarratti hooggantoonni sadarkaa naannoo magaalaa Shaashamannee sadarkaan jiran dargaggoota miseensota paartichaa dabalatee kutaaleen hawaasaa hirmaataniiru. Dargaggoonni kutaa magaalaa arfan magaalaa Shaashamannee aanota 12 magaalichaarraa walitti babba'uudhaan sagantaa duulaan na filadhaa kallattiidhaan gaggeessaa oolaniiru. Dargaggoonni magaalaa Shaashamannee akka jedhanitti paartii badhaadhinaa itti dhufnee arganne jechuudhaan ladda dhaabbannee hamma danda'ameen waan gochuu qabnuuf waan tolchuu qabnu hunda ni goonaa jedhani gurmuun dargaggoota magaalaa Shaashamannee. Kanaaf hundi keenyaayyuu nageenya waaressuu, misooma ariifachiisuu, federaalizimii dhugaa lafa qabsiisuu fi diimokiraasii haqaa diriirsuu keessatti gahee keenya kan bahuu dandeenyu yoo paartii badhaadhinaa filanne. Kanaaf paartii badhaadhinaa filachuun biyya ceesisuudha wanti jedhamuufi paartii dhaloota haarawaa paartii badhaadhinaa haa filannu, biyya haa ceesifnuun dhaamsa keenya. Sochiin duula na filadhaa gaggeeffamaa jira. Haaluma kanaan kutaa magaalaa Allacheetti aanonni 3 qixa sirriitiin guyyaa har'aa duula na filadhaa paartii badhaadhinaa gaggeessaa jiru. Baga gammaddan baga gammanne. Paartii badhaadhinaa filachuun nageenya, diimokiraasii, misoomaa fi federaalizimii dhugaa filachuudha. Kanaaf mallattoon paartiin badhaadhinaa filannoo marsaa 7ffaa ittiin dorgomaa jiru nadoo qamadiiti. Nadoo qamadii filachuun nageenya waaressuu, misooma ariifachiisuu akkasumas diimokiraasii lafa qabsiisuun ni danda'ama. Kanaaf paartii badhaadhinaa haa filannu, misooma jalqabneetti haa fuufsifnu. Kun sagalee gurmuu dargaggootaa aanaa Kofaleef magaalaa Kofalee isa falaasama eda'amoo paartii keenya paartii badhaadhinaatiin wal simu tokkummaan humni walqixaa walitti dhufe biyya ijaaruu akka danda'u agarsiistuun isaa aanaan Kofalee fi magaalaan Kofalee qindoominaan duula na filadhaa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Kofalee fi aanaa Kofalee isteediyeemii hunda galees midhagaa fi bareedaa mishinii kanatti gaggeessaa jirra. Hundaa ol warri Kofalee kaleessa bakka hedduutti maqaan keessan ol ka'a. Guyyaa gaafa qabsoo ol ka'a.
guyyaa gaafa lolaa olka guyyaa gaafa tolaa olka guyyaa gaafa misoomaas olka kanumaani maqaan keessan addunyaa gubbatti lallabamee gaafa paartiin badhaadhinaa yeroo jalqabaatiif hundeessuu keessatti qooda olaanaa kan qabuu fi jijjiirama kana fiduu wareegama guddaa kan kaffale ijoollee Oromoo isaan keessaa ijoollee Arsii keessaa Kofalee jenne dhaadhessuu miti dhugamoo dara. Kanaaf Kofalee waa hundaanuu maqaa gaarii qabdi baga gammaddani. Eyyen baga gammaddan baga walumaan gammanne egaa aanaan Kofalee aanaa qabsaa'onni hedduu keessaa ba'ani aanaan Kofalee aanaa horsiisa looniitiin beekamtu aanaan Kofalee aanaa oomishaalee garagaraatiin badhaate egaa aanaa kanatti ayyaana kana yookiin sagantaa kana kabajuu irratti kan argamnu sagantaa duulana filadhaa paartii badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa haala kanaan kabajaati kan jirru sagantaa kana guutuu taasisuuf baandiin simbirtuu barii ambaasaaddarri aadaas qophii hunda xumuranii asitti argamanii jiru hanga keessummoonni keenya as nu ga'anitti qophii bashannanaa baandii simbirtuu wajjin bashannanaa ulfaana turtii gaarii. Sagantaa duula na filadhaa paartiin badhaadhinaa damee aanaa Kofalee fi magaalaa Kofalee qindoominaani qopheessan irratti argamna. Sagantaa addaa tiqeenqee warra jabaa tiqee nama guddaa qee nama hundaa magaalaa Kofalee aanaa Kofaleetti uummata bal'aa aanichaa jidduutti argamne jirra. Magaalaan Kofalee fi aanaan Kofalee qindoominaan sagantaa bareedaa fi midhaagaa duula na filadhaa paartii badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa irratti gaggeessaa jiru keessatti argamne jirra. Hunda keessaniinuu irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanadhaan dhufu jenneerra. Eyyen sagantaa addaa kana sagantaa duulana filadhaa paartii badhaadhinaa magaalaan Kofalee fi aanaan Kofalee walii wajjin qopheessan abbootiin gadaa hawwan siinqee hawaasni magaalichaa fi aanichaa akkasuma qeerroo fi qarreen hundi haala kanaan asitti argamanii jiru. Sagantaa kana kabajuuf egaa kallattiidhaan keessummoota keenya kabajaan simannee gara sagantaa itti aanutti ce'uuf jenna. Hundi keessan baga geessan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Ummata bal'aa aanaa Kofalee ummata jaalatamaa qee ulfinnaa qee guddinnaa yeroo hundaayyuu misoomaaf misooma irratti warra xiyyeeffatu warra sammuun isaanii nageenyaaf nageenya qofa yaadatu kana keessatti argamne jirra. Qabsaa'ota durarraa kaasee hanga har'aatti Oromoo kana gateettiin isaa kan cabne taasisan keessaa aanaan Kofalee ummanni Kofalee isa tokko. Kofalee baga gammaddani. Baga gammaddan baga guyyaa seena qabeessa kanaan nagaan geessan isiniin jenna. Hundaa ol Kofaleef guyyaan kun guyyaa addaati. Kofalee gaafa tolaas Kofalee gaafa lolaas adda durummaadhaan beekamti. Warri Kofalee waan gaafatu sababaan gaafata waan gaafatu hundaayyuu kallattii isa sirrii fi sirrii ta'een gaafata gaaf mormus sababaan morma. Kanaaf paartii badhaadhinaa hundeessuun dhaloota haaraa uumuun kallattii hundaan ga'ee leencaa kan taphate ummata aanaa Kofaleeti yoo jenne dhaadheessuu miti. Kofalee baga gammadde. Eyyen aanaan Kofalee aanaa aadaa fi duudhaan uummata Oromoo keessatti calaqqisee mul'atu. Aanaan Kofalee aanaa goototaati. Aanaan Kofalee aanaa sagantaa duulana filadhaa haala kanaan kabajuuf hawaasni hundi qixa sirriidhaan asitti argamee jira. Kallattiidhaan keessummoota keenya ni filanna. Hawwatni siinqee hulluuqsisuudhaan keessummoota keenya akka filannu iddoo jirrutti hundi keenya hamileedhaan kabajaaf ulfinnaan keessummoota akka filannu kabajaan isin gaafanna. Kanaaf keessummoonni keenya gara isteediyeemichaatti ol seenuu irratti argamuu ni simanna. Hundi keenya iyyuu qixa sirriitti na simannu. Keessummoonni keenya gara dirree sagantichaatti ol seenaa jiru. Argamnu aanaa qoree sagantaa duulana filadhaa paartii badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa
haala addaatiin kabajuu irratti kan argamnu sagantaa kana guutuu taasisuuf immoo baandeen simbirtuu barii ambaasaadarri aadaa nu faana imaluudhaan sagantaan keenya haalaan akka miidhagu akka bareedu ergaalee garagaraas nu dabarsuu irratti argamu irra deebi'uudhaan baandii simbirtuu barii nuuf galateeffadha. Kanattaan Sudaan kallattii baane gara sagantaa keenyaatti dabarraa kabajamoo obbo Ahmed Haji bulchiinsa godina Arsii Lixaa. Kabajamoo Dastaa Nageessoo itti gaafatamaa waajjira misooma baadiyyaa Oromiyaa. Kabajamtuu Aadde Saadaa Usmaan gorsituu biiroo bishaan Oromiyaa. Kabajamoo obbo Girmaa Yaazoo itti gaafatamaa siyaasa paartii badhaadhinaa damee godina Arsii Lixaa. Kabajamoo obbo Muhammad Gammadii itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Arsii Lixaa fi deeggaraa aanichaa. Kabajamoo obbo Hasan Nuurii itti gaafatamaa waajjira lafaa godina Arsii Lixaa. Kabajamoo obbo Kamaal Tolaa bulchiinsa aanaa Qoree. Kabajamoo obbo Daddafoo Taaffasaa itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Qoree. Kabajamtoota hooggantoota olaanoo naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa Qoree. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota abbootii gadaa haawwan siinqee qooda fudhattoota sagantaa kanaa fi ummata bal'aa aanaa Qoree qeerroo fi qarree jijjiirama kana fiduudhaaf waan ilmi namaa gochuu qabuuf tolchuu qabu tolchitanii ardhaan nu geettani kun sagantaa haalaaf bifa isaatiin adda ta'e duula na filadhaa paartii badhaadhinaa damee aanaa Qoree kallattiin ummata bal'aa dachee laliftuu fi magariituu dachee waan hundaan beekamtu isii keessatti hin jiruu qofatu hin jirre jedhamee addunyaa gubbatti lallabamu Qoreetti argamnee waltajjii yoo gaggeessinu nutis gama keenyaan gammannee jirraa baga gammaddan adaa dhufu baga nagaan dhuftani. Baga gammaddan baga guyyaa seena qabeessa kanaan nagaan ittiin isin ga'e jenna. Egaa paartiin keenya paartiin badhaadhinaa mallattoon isaa nadoo qamadiiti. Nadoo qamadii filachuun misooma nageenya dimokiraasii badhaadhinaa hunda galeessa lafa qabsiisuun itti fufsiisuudha waan ta'eef hundi keenya nadoo qamadii haa filannu jecha kallattimaan gara sagantaa guyyaa har'aatti dabarra. Galatoomaa baga nagaan dhuftan baga ittiin isin ga'e jenna irra deebi'uudhaan. Kanattaan Sudaan akkuma toora sagantaa keenyaatti hundi keenyaayyuu bakka jirurraa ol ka'uudhaan faaruu federaalaa fi akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa ol ka'uudhaan qixa sirriitiin wajjin faarfadhaa hundi keenyaayyuu bakka jirurraa ol kaanu. Jirtu jirra jedhaa diinni keessan saalfattu jirtu jiraadhaa dachaadhaan kallattimaan gara sagantaa keenyaatti dabarra. Kanaaf kallattimaan gara sagantaa itti aanutti darbuun dura agarsiisa ispoortii. Eeyyeen keessummoota kabajaa keessaa nama amma as nu ga'uuf eegaa jirrutu jira waan ta'eef ammasitti ogeessonni ispoortii garanatti dhufuudhaan yookiin iddooma jiran sanitti agarsiisa ispoortiitti akka fufan kabajaan gaafan. Kallattimaan gara agarsiisa ispoortii warra maarshaal aartii akkasumas immoo teekwaandoo affeerree jirra. Qeen argamnu qee nama guddaatti argamna qee nama hundaatti argamna dacheewwa goota hedduu biqilchite keessatti argamna. Warri yeroo jalqabaatii fi jijjiirama kana fiduun wayyaanee afee dhaabbatee daawun wayyaanee jechuudhaan sagalee isaa addunyaa gubbatti gabrummaa ummanni Oromoo baadhachuu akka hin dandeenye agarsiisa keessaa qe'ee kana keessaa kan biqile dargaggeessi lafaa dhufan nafaa cufan gammadaa waariyoo keessammoo keessanii miti warri keenya jettan qofti hamilee ofiif kennitu. Egaa kan argamnu aanaa Siraareetti sagantaa duula na filadhaa paartii badhaadhinaa
filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa haala addaatiin kabajuu irratti kan argamnu guyyaa seena qabeessa guyyaa addaa guyyaa kabajamaa kana dabarsuutti jirra. Baga geessan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Irra deebi'uudhaan kallattiidhaan gara agarsiisa maas ispoortiitti dabarraa nu wajjin tura. Galatooma. Ulfaadha. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dodolaa kabajamoo obbo Galatoo Tukee itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa kabajamoo obbo Kaasaahun Xalahuun itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Dodolaa kabajamoo obbo Waliyyii Nabii bulchaa bulchiinsa aanaa Dodolaa kabajamtoota hooggansa naannoo kabajamtoota hooggansa godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaa aanaa Dodolaa kabajamtoota abbootii gadaa haawwan siiqqee fi qooda fudhattoota sagantaa kanaa hundi keessan baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jenna. Akki itti ililfattan hedduu namatti tola. Meerra deebi'aatii ililfadhaa. Kanaafi sagantaa addaati qeenqee warra jabaati qee nama guddaa qee nama hundaa magaalaa Dodolaatti argamna aanaa Dodolaatti argamna warri duula na filadhaa gaggeessaa jiru warra federaalizimii dhugaa lafa qabsiisaaru warra bisooma dhugaa isa amansiisaa ta'e fidaaru warra nageenya waaressaaru innis immoo paartii badhaadhinaati. Hamileen hin jiru mee hamilee kennaafi. Kanattaan suudhaan garuma sagantaa taanutti dabarra. Egaa haaluma sagantaa keenyaatiin sagantaan keenya kan milkaa'e akka nuuf ta'u abbootiin gadaa keenya gara na ba'uudhaan sagantaa keenya eebbaan kan nuuf saaqan ta'a. Abbaa gadaa